Torbanoota afurii hamma jaha darban kana keessa naannoo Shawaaf Wallaggaa keessatti Oromoonni lakkoofsaan 300 ol ta'an haleellaa dirooniitiin lubbuun isaanii darbee jira. Tarkiin lallabaa wangeelaa falmisiisaatti hidhaa waggaa 8,658 tti murte. Yooyaa ashama akkam jirtu nagaaf jaalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. YouTube chaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isiniif dhufaniifis mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Gaafanii si wajjin dudubadhu keessi koo nagaa argatan hafuurri kee caaba koo fayyisi. Torbanoota afurii hamma jaha darban kana keessa naannoo Shawaaf Wallaggaa keessatti Oromoonni lakkoofsaan 300 ol ta'an haleellaa dirooniitiin lubbuun isaanii darbee jira. Akkasumas dhibbaantamatti kan lakkaa'aman madaa'anii lubbuun isaanii du'aaf jireenya gidduutti rarraatee jirti. Mootummaan Itoophiyaa naannoo kana lamaan irratti xiyyeeffatee lafa gabaa keessatti, mana amantaa irratti, akkasumas mana jireenyaa namootaa irratti dirooniidhaan haleellaa geggeessaa jira. Lolli naannoo Shawaaf Wallaggaa keessatti geggeeffamaa jiru ija addunyaa duraa kan dhokatedha. Du'aaf ajjechaa naannoo sanatti geggeeffamaa jiru ilaalchaaf xiyyeeffannaa addunyaatti fiduudhaaf kamisa kana Noovembar gaafa 17 guutummaa Minisootaa keessatti hiriirri nagaa qophaa'ee jira. Hiriira nagaa kana akkuma nama jedhe torban kana kamisa nu dura jiru kana Noovembar gaafa 17 sa'a tokkotti state capital Minisootaa duratti argamuudhaan saba sagaleef birmannaa dhabe kanaafi sagalee akka taanu waamicha Oromummaan isiniif godha. Oromoon naannoo magaalaa lakkuu Minneapolis St. Paul keessa jiraatan guutummaa Minisootaa naannoo ishee kan jirtan gaafa kamisa kana dhuftanii hiriira kana irratti saba sagalee dhabeef sagalee akka taatan, saba birmannaa dhabeef birmannaa akka taatan kabaja guddaadhaan isin waama. Kun waamicha lammummaati. Oromoon hundinuu akka irraa nafne baanee akka sagalee taanu. Silelisun arrangalu nabichala kodekia gorsakia nagakia jabakia yenan silelisun arrangalu nabichala yenan silelisun arrangalu Sammuun isaanii keessaa fuudhameera. Waaqayyo dhala namaa isaan godhe akka namaatti akka yaadanii fi jiraatan adeemanii fi deddeebi'aniif ofitti fakkeessee isaan uume. Isaan garuu Waaqayyo nama godhee nu uumuun irra hin turre saree godhee nu uumuutu irra ture jechuudhaan akka sareetti nyaataa karaarras adeemaa akka saree karaa irratti finca'aa maqaa isaaniis gara maqaa sareetti jijjiiraniiru. Baay'ee waan nama naasisuudha. Namootni tibbana gochaa raawwataa namootni tibbana gocha kana raawwataa jiran biyya Ingilizii, Gibxii fi Ameerikaa keessatti warra jireenya gadhiisiitti jiraatan warra dhiira akka isaanii waliin gadhoomanii cubbuu fi hammeenya isa xumuraa biyya lafaa kana quufanii waan godhan dhabanii jiru. Tarii kana yeroo isiniin jennu piraankii yookaan fiilmii waan waraabame isinitti hin fakkaatin namoota saree ta'anii mana saree keessa jiraatanii sammuun isaanii gananidha. Maarree jarreen kun akka sareetti gurguramaa akka sareettis jiraataa jiru. Nama akka saree kanatti jiraataa jiru keessaa tokko lammii Ingilizii kan ta'e tokkos karaa foddaa TVtiin akkas jedhe. Nuti jireenya rakkiftuuf dhiphiftuu kanaa hin barbaannu, kanaafis yaaddoon nu hin barbaachisu. Ijaa kanaaf akka sareetti deddeebi'uu fi saree ta'uu filanneerraa jedhee jira. Namoonni karaa irra adeeman namoota namummaa isaanii isa ulfina qabeessa kana dhiisanii namaan harkifaman jilbaa fi harkaan lafarra adeemanii fi akka sarees karaa irratti haganii fi fincaan kanaa yeroo argan qoosaaf isaanitti fakkaatee itti bashannanaan baay'eetu jiru. Isaan garuu jireenya isaanii yeroo hundumaaf saree taasifatanii jiru. Kun hundumtuu barri xumuraa sun akka gahee nu hubachiisa. Namni ulfina dhiisee
namni ulfina isaa dhiisee gadhummaa fi uumama garboomaa ta'uu filachuun isaa Waaqayyoon ati sirrii miti dogoggorteettaa ani nama miti sareedha malee jedhee arrabsuu isaa agarsiisa. Waaqayyoo dhaloota keenya haa dammaqsu. Gaafanii si wajjin dudubbadhu keessi koo nagaa argata. Hafuurri kee caaba koo fayyisiitu sagaleen kee boqonnaa naaf laata. Si qofanii amanam gooftaa koo icciitii koo si jinanii wadheessa. Abbaa lubbuu koo si duwwaadha. Gaaffii koo deebisuu dandeessa. Uumanii lubbuu koo si duwwaadha. Gaaffii koo deebisuu dandeessa. Ni dandeessa, ni dandeessa. Gaaffii koo deebisuu dandeessa. Ni dandeessa, ni dandeessa. Haala koo jijjiiruu dandeessa. Tarkiin lallabaa wangeelaa falmisiisaatti hidhaa waggaa 8658tti murte. Kun waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Manni murtii Tarkii nama dhaabbata televiiziyoonaa banatee wangeela himuu fi dubartoota isa marsanii deeman ilmoo adurree ittiin jedhutti hidhaa waggaa 8658 itti mure. Adnaan Oktaar hoogganaa amantaa ilaalcha isaan hordoftoota hedduu horatee yeroo ta'u haleellaa saalaa fi namoota lakkoofsaan xiqqaa miidhuun himatame. Namni ganna 66 kun gama televiiziyoonii isaan sagantaa waaqeffannaa hooggana. Oktaar dhufaatii dhalamaa irratti tiyoorii faallaa lama keessaa isa adeemsa tirataan namni uumame jedhu akkaan qeeqa. Uumaa rabbiitii jedhee amana. Kanuma ilaalchisis kitaabni warra adeemsa tirannaan uumamne jedhu qeequun barreessee itti qofaameera. Namni kun yakkaan shakkamee bara 2018 erga to'annoo jala oolee booda jala mana murtii hidhaa waggaa 1075tti muree kan ture yeroo ta'u booda oliyyannoo gaafatee isa malee namootni 215 biroonis himatamaniiru. Isaan keessaa nama kana dabalatee 10 kan ta'an irratti hidhaa waggaa 8658tu mana murtii magaalaa Istaanbul jiruun itti murame. Warra kaan irratti hidhaa waggaa xiqqaatu murtaa'e. Oktaar bara 2018tti amantoota isaa dhibbaan lakkaa'aman waliin mana isaa keessatti qabame. Dhimmoota ittiin himatame keessaas garee yakka qindeessuu, gibira waliin dha'uu, shororkeessummaan kan wal qabatu ni argamu. Abuse and Counter Terrorism Law. Yeroo to'annoo jala ooluu yaada BBCf kenneen himannaan irratti dhiyaate sobadha jedhee ture. Namni kun bara 2021tti himata adda addaa 10 himatamee ture. Isaan keessaa siyaasa keessatti waliin dha'uunis ni argama. Yaalii fonqolcha mootummaa 2016 keessatti hoogganaa amantaa ga'ee qaba jedhuun mootummaan Erdo'aan himatu Fethullah Gulen waliinis hariiroo qabaachuun himatameera. Yaalii fonqolcha sanaan wal qabatees namootni 251 yoo du'an namoonni 2000 immoo miidhamanii turan. Himannaa sanaa manni murtii olaanaan kufaa godhee ture. Oktaar ilaalcha isaa amantii kanaan beekamtii falmisiisaa ta'e horateera. Bara 2018 dura yeroo adda addaa hidhamee ture. Kitaabni dhimma tiyoorii adeemsa tirataa dhala namaa itti qeeqee The Atlas of Creation jedhama. Kitaaba isaa keessatti tiyooriin daawwiin bu'uuraa shororkeessummaa idil-addunyaati jedha. Israa'el hidda yaafata kanni darbee walii yaafata manni Yaaqoob udee daraara abbaan aangoo Yesuus dhufee araaraan
waaqayyo saba isaa ilaala kan duraarra caala 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 bita kenyani kumni yakove mirga kenyani kumni kurani gubbe jabani horse onove inna kenya male oni mormani amantirani nabanne lallo warra muansana dacharan challo kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala kandurarra chala Israel hidaya bata ganni darbe waliya bata Israel hidaya bata horro darbe waliya bata Israel hidaya bata ibn darbe waliya bata man Yaqoob hude darara abbana goyesus uferara waaqayyo saba isaa ilaala kan duraarra caala 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 Tambishani talila yasu machalafa kana debu kambasu maddi kenya yesus baranjirata guyaduma sana gonfonulata amen maranata amen maranata dafi kotu gofto amen maranata amen maranata amen maranata dafi kotu gofto Israel hidaya fata horon darbe waliya fata Israel hidaya fata ganni darbe waliya fata manni Yaqoob une darara abbanan goyesus ufe araran waaqayyo saba isaa ilaala kan duraarra caala kan duraarra caala kan duraarra caala